Waajjirri kilaastara magaalaa Oromiyaa raawwii hojii kurmaana lammaffaa gaggeesseen dhimmoota ijoo kanneen akka carraa hojii uumuu, hojii uumtoota horachuu, ogummaa dagaagsuu, misooma bu'uuraalee saffisiisuu fi kenna tajaajilaa fooyyessuu qorateera. Waltajjicha irratti sadarkaa pirezidaantii itti aanatti qindeessan kilaastara magaalaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ji'oota jaan darban keessa magaalota Oromiyaa hawwata turizimii gochuu fi jireenyaaf mijatoo ta'an uumuuf hojiilee gaariin hojjetamaniiru jedhan. Waan baadiyyaan oomishe kan nyaatu qofatu hin taane ofiisaafis diinagdeedhaaf diinagdee akka biyyaatti jiruuf gumaacha mataa isaa danda'e kan godhu jireenyaa fi mijataa kan ta'ee fi bakka tajaajilli si'aayina qabutti kennamu iddoo hawwata investimantiif turizimii akka ta'u gochuudhaaf tattaaffiin godhamaa turee jira. Naannoon Oromiyaa hojii investimantiif baay'ee mijattuudha kan jedhan obbo Addisuun magaalonni carraa kanatti akka fayyadamaniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus himan. Bara kana qofa gaaffiin investimentii kaapitaala biiliyoona hedduu galmeessisanii fi 3,500 ol ta'an yeroo ammaa kana calalamanii qophaa'anii gara boordiitti dhiyaachaa jiru. Kanaaf fedheenii fi gaaffiin investimentii naannoo keenyaas dabalaa akka jiru namatti argisiisa. Kun dargaggoota keenyaaf uummata naannoo keenyaatiif carraa guddaadha. Pirojektotaan walqabatee jalqabbiin jiru gaarii ta'uu eeruun bara kana pirojektoota baay'ee xumuruun tajaajila hawaasaaf oolchuuf akka hojjetamaa jirus obbo Addisuun himaniiru. Tajaajila lammummaatiin immoo hojiileen abdachiisaa ta'an hojjetamaa jiru kan jedhan obbo Addisuun hojiin jalqabame cimee itti fufas jedhan. Gama biraatiin kenna tajaajilaan walqabatee hanqinoonni kanaan dura mudachaa turan ammas guutumaan guututti hin furamne waan ta'eef mootummaan karoora addaa baasee hojjechaa jiraachuu eeran. Kenniisa tajaajilaatii wajjiniin walqabatee rakkinni jiru ammas itti fufee jira. Rakkoon kenniisa tajaajilaa kun immoo ka'umsi isaa miirri tajaajilummaa dhabamuu ilaalchii fi gochi hannaa sadarkaa gadiitii kaasee jiraachuusa tajaajilli si'ataa ta'e akka hin kennamne danqaa ta'eera. Kanaafis karoora mataa isaa danda'e qopheessine sadarkaa naannootti kaasee amma gandaatti taask foorsii mataa isaa danda'e dhaabbatee kenniisa tajaajilaa kana fooyyessuuf si'eessuuf hojjetamaa jira. Qaala'insa jireenyaa furuufis hojjetamaa jira jedhan. Rakkoo qaala'insa jireenyaa jijjiiruudhaaf dhiibbaan inni jiraattota magaalaa irratti qaqqabsiisu kan xiqqeessuudhaaf qonnaan bultoonni keenya jechuudha oomisha isaanii kallattiidhaan tuucan calli isaan dheeratiin kallattiidhaan gabaadhaaf akka dhiyeessan sirni daldalaa keenya fooyya'ee qotee bulaan maasii isaarraa kallattiidhaan gabaa magaalotaatti akka dhiyeessuuf hojiin jalqabame jira. Tarkaanfii kanaan kaampaaniin Ooroo Fresh jedhamu dhaabbate magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo naannoo Oromiyaa keessa jiran irratti oomishaa fi shaqaxoota adda addaa fayyadamtootaaf dhiyeessuu haalan itti jalqabeetu jira. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Ahmad Idris hamma kurmaana lammaffaatti namoota 700 oliif carraan hojii uumamuu himan. Aadaan hojii kun jijjiiramuu waan qabuuf entrepreneur mind uumuu waan qabnuufi isa kanatti rivooluushinii ciccimaa gaggeessaa jira. Bu'uura kanaan bu'aawwan gaggaarii ta'e argamaa jira. Fakkeenyaaf amma namni ogummaa huccuu hodhuudhaa qabu tokko level 3 level 4 har'a kolleejii keessatti hin argatu. Maaliif level 1 ogummaa barate gadi baheeti carraa argata. Garuu ummaan tan akka malee baay'ee malee kan irratti hojjechuun irra jiraatu waa'ee ogummaatii fi waa'ee aadaa hojii kuni qaawwa guddaa qabna jennee ilaalla. Aadaa daldalaa hoolaalummaan tan akka naannoo keenya keessatti rakkoo cimaatu jira. Hojii tuffachuun ni jira. Hojii jibbuun ni jira. Kanarratti isinis akka miidiyaatti hubannoo uumuu. Rakkoo mana jireenyaa magaalatti bal'inaan mul'atu furuuf inisheetivii haaraa baasuun hojjetamaa jira kan jedhan ammoo hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa obbo Guyyoo Galgalooti. Magaalota keessatti rakkoon guddaan rakkoo dhiyeessii mana jireenyaati. Dhiyeessii mana jireenyaa keessa tokko qusannaadhaan baran inisheetivii haaraa manneen qusannaa ijaarree harqalleeyyii namoota rakkoo mana qabanaa dabarsinu jennee wanni ilaalam jira. Raawwiin hagammaa jiru almost mana 450 magaalota keessatti ijaaruu jalqabee jira. Kun gahaa miti isa ol bara xiqqaatu mana 2,000 ol magaalaa Oromiyaa keessatti ijaarannee qabannee jirra. Magaalaa hedduun abbootii qabeenya hirmaachisuun jiraataa magaalaa hirmaachisuun maallaqa mana qopheessa ramaduun sochii bal'aa seenaa hin jiru.